Waajjira pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan qophaa'u mareen gomii balal yeroo 19ffaadhaaf gaggeeffameera. Waltajjichi mata duree maree biyyoolessaa fi barbaachisummaa dantaa waloo Oromoo foo'uu jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, jaarmiyaaleen morkattootaa fi hayyoonni Oromoo biroon maricha irratti hirmaatanii jiru. Barreeffama marii kan dhiyeessan hayyuun siyaasaa gameessi obbo Leencoo Lataa akeekni marii biyyaalessaa garaagarummaa siyaasaa bu'uura ta'an irratti walii galtee irra ga'uu ta'uu eeruun Oromoon marii biyyaalessaa kana irratti yaada maddisiisuu irraa eegalee hamma hoogganuutti shoora irraa eegamu baachuu qaba jedhan. Akeekni marii biyyoolessaa maanni garaagarummaa bu'uuraa garaagarummaa poolitikaa bu'uura ta'an irratti walta'iinsa irra gahuudhaan sirna poolitikaa dimokiraatawaa ta'eef haala aanjessuudha. Marii biyyoolessaa irratti sagalee wayyabaan hin murteessinu. Hamma danda'amu walta'iinsa irra gahuu irratti hojjenna. Waan irratti walta'uu dadhabne uummatatu murteessa. Oromoon marii kanaaf qophaa'uu qaba. Qophaa'ee waan ifaa lafa kaa'achuu qaba. Marii biyyoolessaa gaafa dhufu immoo yaada maddisiisuu danda'uu qaba. Hoogganuu qaba. Mareen biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiru Oromoofis ta'ee sabaaf sablammoota Itoophiyaa birootiif carraa ta'uu kan dubbatan hirmaattonni waltajjichaa wantoota murteessoo ta'aniif dursa kennuun uummanni Oromoo sadarkaan jiru walii galuu danda'u qaba jedhaniiru. Nuti kan barbaannu dimokiraasii daayivarsiitii giddugaleessa kan godhate jenneerra waan amanneef nu kana nuuf carraa gaariidha. So isa kana fayyadamuu qabna jechaadha. Akka Oromootitti wanna keessoo keenyatti dhimma dantaa siyaasaatiin isaa ta'u dantaa garaagaraa ta'e irratti wal dhabne baay'ee qabna. So sangattaa'ee osoo marii biyyaalessaa kan akka biyyaatti mari'atiin dura Oromoon Oromoof maaltu barbaachisa? Oromoon maal barbaada? Maalan ani barbaada osoo hin taane gandi kiyya maal barbaada osoo hin taane Oromoon maal barbaada? So kun eessaa kaa gadi bu'uu gaafataa jechuudha. Oromoon dhugumaan qophii keessoo isaa kan sirriitti fudhachuuf qophiin isaa agam qaba. Sirriitti qophaa'eera. Rakkoo fi keessoo fi hiikachuuf walitti dhufee tokkummaa osoo hiikuu fi agam qophii qabaa jedhu sirriitti ilaalamuu qaba. Waan murteessoo ta'an irratti dursa wal ta'uu qabna nuti. Amma biyyaatti ce'uu dura nutu akkamittiin jirra. Yoo mari'atan rakkoo jiru furuu danda'an. Sadarkaa duraatti rakkinni nuti qabnu maali? Akka Oromootti rakkoon jiru maali? Yoo rakkoo san lafa keenya rakkoo san beekne gara furmaata isaattis deebinaa jechuudha. Dabalataan hirmaattonni waltajjichaa dhimma Oromoof dursa kennuun hojii manee jabaa ta'uu kan himan yoo ta'u, uummanni Oromoo hundi dantaa uummatichaaf hirmaannaa ho'aa taasisuu qabas jedhan. Akkamittiin dantaan Oromoon marii biyyaalessaa kanarraa argatuu qabu, sheer godhatuu qabu san akkamittiin mirkaneeffannu wanni jedhu sun har'a dhumatuudha qaba jechuudha. Hundiinuu an Oromoodhaa eegi jedhe waan dhimma Oromummaa irratti hojjechuu qabu. Akka Oromoodhaati tokkummaa qabaanneetiin waan gurguddaa achi dhiyeeffachuu qabnu tokko lama sadii jennee akkasitti qabanne gabaabaa ifaa ta'e kan hundaafuu galuu danda'u tokkotti yaada keenya luuceessinee dhiyeeffachuu dandeenya jechuudha. Jaarmoota isa ta'u eliis ala taa'een asitti dhaamsa dabarsuudhaan waan adda addaa hojjechuuf tattaafatus haa ta'u inni as keessaas haa ta'u waan irratti buufatu wayii qabaachuu qabaa jedha. Mariin biyyaalessaa kun akkaataa duudhaa wal marii biyya keessaatiin gaggeeffamuu akka qabu kan himan hirmaattonni bu'aa marii kanaan argamu fudhachuuf uummanni Oromoo of qopheessuu akka qabus dubbataniiru. Har'aa dhaloota buruutiif maal ijaaraa deemna wanni jedhu san iliitiin Oromoo gattaa'ee mari'atuudha qaba. Waan immoo marii biyyaalessaa irratti nurratti murtaa'u sanillee fudhachuudhaaf akka biyyaatitti faayidaa walootiif fudhachuudhaaf uummanni keenya qophaa'uu qaba. Inni kun haga dakaatitti gaddeemee irratti hojjetamuu qaba. Sirni gadaa deebinaa jirree jira. Duudhaa ganamaa falaasam sirni gadaa deebinaa jira. Indijiita sinaawolojii kennan bii kan jaara. Aariidhaan jirjaraan wayitti fiigoo osoo hin taane bilchinaan tasgabbiidhaan waa hunda ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Tokkummaa hunda haammatu hundinuu keessatti uf arguu danda'u uumuu danda'u qabna isa jedhu irratti wal ta'uu qabna nutumtu. Yaadota gama gargaraatiin ka'an kennuufis ta'ee fudhachuuf qophii ta'uun akka barbaachisu kan himan waajjira pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti daayirektarii dhimmoota diyaasporaa fi pirees seekreetarii pirezidaantii kan ta'an obbo Amine Jundi duudhaa wal marii ganamaa keenyaan mariin gaggeeffamu bu'aa gaarii akka fidu dubbataniiru. Himmoonaa qofa kan jedhudha yookaan immoo waan barbaadnu qofa argannaa kan jedhudha osoo hin taane waan nurraa barbaadamus kennuudhaaf qophoodha kan jedhu jechuudha. Waan kaleessa liqimsuu dadhabne liqimsuudhaaf qophoo ta'uu nurra jira jechuudha.
waan nurraa hafe immoo kan liqimsiisuu qabnu liqimsuu qabnu. Kun jechuun kana kan barbaadamu jechuudha. Aadaa keenyatti deebinee aadaa keenyaan araarri kun akka bu'u barbaadna. Sirna gadaa